Jirtuu daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu amma dhaqqabe qabannee isiniif dhiyaanne waldhabdee Abiyyii fi Taayee Dandanaa daranuu cimee itti fufuu odeeffannoo amma nu dhaqqabe qabannee isiniif dhiyaanne nu faana turaa YouTube subscribe like share nu godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Maddi rakkoo Itoophiyaa shirootaa fi hattoota muraasa jedha ministeerri deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayee Danda'a hidhamuu isaaniitiin duratti obbo Taayeen kan hidhaman dubbatan yeroo aangoo irra turan waltajjii ogeeyyii miidiyaaf ministeera nagaa qopheesse irratti waa'ee barbaachisummaa nagaa yoo dubbatan nageenyi biyyattii waraanaan hin dhufuu jedhanii jiran obbo Taayeen nageenyi waliigaltee fi mariin dhugoomaa ministeera nagaa keessatti aangoo ministeera nagaaf malu ministeerichaaf akka hin kennamin kan dubbatan qondaalli duraanii ministeera nagaa kun sababa kanaan waltajjiiwwan murteessoo akka marii waraana TPLF fi wabo waliin mootummaan godhe keessatti hirmaanne kun isaan hin ilaallanne kanneen akka ministeera haqaa faatu hirmaate kun dogongora hamaadha jedhan dura mootummaa qeeqee jira. Waltajjii ministeera nagaa ogeeyyii miidiyaa waliin mari'ateen kanarratti haasawa kan godhe deetaa ministeera nagaa yeroo sanii obbo Taayeen Danda'a shiroota muraasaan walitti kanarratti haasawa kanan godhan deetaa ministeera nagaa yeroo sanii obbo Taayeen Danda'aan shiroota muraasaan walitti nu naquu irraa kan hafe lammiilee Itoophiyaa qajeeloodha jedhan qajeeloon Itoophiyaa walitti dhufuu fi wal ta'uu dhabuun shiroonni akka biyya Itoophiyaa karaa bananii jedhan mariiwwan nagaa Pirootoriyaa fi Daarussalaam fa'aa irratti akkamiin ministeerri nagaa dhabame gaafii jedhu yeroo gaafatamanitti yeroo lamaanuu irratti qaamolee isaa hin ilaallannetu hirmaate ministeerri nagaa kadhimmi kun gahee isaanii hin turre akka biyyattii gahee nu kenname ol aanaa ture gahee biyyaa ijaaruu garuu aangoo nu malu hundi nuuf hin kennamne nageenya akka poolisii caasaa nageenyaa fi koomishinii hoogganaa sodaa baalasilxaanaan waamaman isaan ministeera nagaaf ta'u irratti ture ministeerri keenya walitti bu'iinsaa fi rakkoon bakka jirtu milishaa tokko of ajajuu hin qabu jedhan rakkoon nageenya biyyattiif sababni dhimmoota waloo bu'uuraa irratti hubannoo fi waliigaltee uumamaa dhabuun ta'uu eeran rakkoon haqa gaafatamummaa dhabuun aangoo siyaasaa aangawoota rakkoo ijoo jedhanii maqaban qaamolee nageenyaa akka poolisii caasaa nageenyaa fi koomishinii hoogganaa sodaa baalasilxaanaa waamamu isaa ministeera nagaaf ta'uu irratti ture ministeera keenya walitti bu'uunsaaf rakkoo bakka jirtu milishaa tokko of ajajuu hin qabu jedhan rakkoon nageenyaa fi sababni dhimmoota waloo bu'uuraa irratti hubannoo fi waliigaltee uumamaa dhabuu ta'uu eeran rakkoo haqaafatamummaan dhabamuu fi daangeffamuu dhabuun aangoo siyaasaa aanga'oota rakkoo ijoodha jedhan daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu arraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma haga oduu biraatti mul'atu deemutti nagaan nu turaa affeerraa kenna.